Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App. Gaaffiin namoonni baay'een na gaafatan. Mobaayilii akkamitti iskiriinii guutuu riikoordii goona akkasuma waan barnootaaf waraabne haala kamiin barsiisuu dandeenya ka jedhu Kine Masterii kana fayyadamuudhaan akkasuma viidiyoo iskiriin riikoordii gootan iskiriin riikoordii fayyadamuudhaan waan iskiriinii keessanirraa waraabdan haala kamiin akkasiin ediitii gootanii ittiin nama barsiisuu dandeessan bal'inaan waliin ilaalla akkasuma akkamitti akka coverii itti fayyadamnu. Play Store irra seentanii screen recorder yoo jettan wanni mobaayila keessan kanarratti waan isin godhaa jirta waraabu baay'ee jira screen recorderiin. Screen recorderii kana keessaa ka barbaaddan gadi buufattan hundinuu sirriitti dalaga. Kan mallattoo isaa ofirraa hin qabne yoo barbaaddan immoo gara Google irraa argattu. Aappiiwwan kana fayyadamtanii erga waan barsiisuu barbaaddan waraabdanii kaatanii Kine Masterii kanarra seentu. Waraabdaniittu waan barsiisuu qabdan irratti haasoftanii yoo feetan sagalee duwwaa erga waraabdanii sirreessanii booda Kine Masterii irra seenuudhaan new project ka jedhu kana irra tuqattu. Waan mobaayilaa waraabdan sana sirreessuudhaaf jechuudha. New project irra tuqtanii yoo feetan mata duree isaa barreessuu ni dandeessu. Inter project name maqaa waa hojjechuu deemaa jirtu barreessuu dandeessu. Actually waan mobaayilaa waraabdan qofatu hin ta'in mata duree dhimma viidiyoochaa barreeffachuunis bareedduudha. Akkaataa video barnoota editii itti godhan waan jedhu mata duree haa barreeffadhu. Waan waraabe sana mobaayila keessa galchuudhaan coverii itti gochuudhaan sirreessee waan hin barsiisaa jiru agarsiisuuf jechuudha. Mata duree barreeffachuun dirqama miti 16:9 waan jedhuun filadhaa jechuudha. Sanaan booda create ka jedhu kanarran tuqadhee gara Kine Masterii seenuudhaan project kiyya fidachuu eegalaa jechuudha. 16:9 filadheera create ka jedhu kanarran tuqa. Gara Kine Masterii seeneen image asset irraa background tokko fudhee dhufa. Akkaataa itti download godhatan barnoota video editing kutaa tokkoffaa irratti agarsiiseen jira. Erga asirra seenee booda halluun barbaade background tokkon filadhee seena. Background barbaade as keessa kalara na barbaachisa takkan filadhee irra seena. Filadhee dhufe. Jalqabni isaa sakandii 4 gabaabaadha. Viidiyoon nuti waraabne yoo daqiiqaa 10 ta'e daqiiqaa 10 dheeressina, daqiiqaa 5 taanaan 5 dheeressina, daqiiqaa 2 taanaanis 2 dheereffanna. Haga feene dheeressuu dandeenya. Irra tuquudhaan background kanarraa jechuudha. Background kanarraan tuqa kalara keelloo fuula dura isaa irra jiru qabee harkisuudhaan dheereffadha gara fuulduraattiin harkisee fuudhee deemaa jechuudha. Sakandii 12 20 itti daddabal'aan 28 haga daqiiqaa 2 wayi haa dheeressu isinitti agarsiisuuf waan ta'eef jechuudha. Amma daqiiqaa 2 gayadheen jira. Daqiiqaa 2 jechuudha. Sararri diimaan kiyya dhumarra jira. Sarara diimaa kiyya achiin deebisa gara jalqabaatti. Lafoo gurraacharra haa taa'uudhaan fedhu sararuma sararra haa taa'uudhaan gara jalqabaatti deeffadha. Daqiiqaa 2. Sararri ani eenyu backgroundiin hundeen ani irratti hojjechuudha qopheeffadhe daqiiqaa 2 qopheeffadhe. Yoo hanqate booda itti da'uu ni danda'ama. Waa tokko rakkoo hin qabu. Yoo dheerates immoo irraa muramee gatamuu ni danda'ama. Rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Sarara diimaa kiyya jalqaba viidiyoochaa irratti yookaan immoo jalqaba background irratti deeffadha. Duwwaa irran dhaabadha jechuudha. As dhaabuu hin qabu. Sarara kiyya jalqabarran geessee dhaaba. Jalqaba kanarra. Sanaan booda kanin waan in iskiriiniidhaan riikoordii godhee fidee dhufu ergan sararicha asirra dhaabadhee booda layer ka jedhu kanan tuqa. Layer miidiyaa fayyadamuu hin qabnu. Layerii tuqneeti kan nuti miidiyaaf tuquu qabnu. Miidiyaa ka jedhu kun jira. Miidiyaa kanarran tuqadhaa jechuudha. Erga layerii tuqee ka'e. Miidiyaa tuqannee gara gaalarii keenyaa nu geessaa waan iskiriiniidhaan waraabnee lafa kaayyannee sana fudhannee dhufnaa jechuudha. Gaalarii keenya keessaa iskiriinii waraabnee qopheeffannee jirra. Waan barsiisaa jiru sana waan editii gochuu barbaanne sana fudhannee deemna. Irraa tuqee fudhee haa deemu takka. Okay godha. Naa dhufee seenee jira. Wanni barsiisuudha deemaa jiru jechuudha. Dhufee sarara kanarra galee jira. Hagam fedhe irraa mureen gataa hagana hin barbaachifne hagana barbaachisu immoo ni hambifadhaa jechuudha. Backgroundis kan nu barbaachisu qofa fudhannaa yoo gabaabbate ni dheeressina. Amma asitti irraa muree hagatu kana achi nan barbaachisu waan ta'eef irraa mureen gara dhumaatti achi gata irra. Backgroundinis dheeratee jira. Yoo gabaabbatetti daana yoo dheerate garuu irraa murree ganna sarara diimaa kiyya dhumarra dhaabuudhaan irraa murree gata isallee. Wal qixxeeffadhe amma. Layeriin fudhee dhufeef wanni waraabamee jiruuf backgroundiin jala jiru wal qixxaatee jira amma. Nin guddifadha irra tuquudhaan bakka kanarra tuquudhaan harkiseen guddifadha. Ergan guddisee ka'ee garuu
seentariirra gidduurra kan hin dhaabuu qabu. Malee callisee bakka ta'e kaa'uu hin qabu. Gidduurra yeroo nuti gidduurra geessinee keenye sararri diimaan kun asiif achiin nutti agarsiisa gidduurra akka nu jirru jechuudha. Gidduurra kaayyanna. Gidduurratti dhiifnaa jechuudha. Sanaan booda leerii tuquudhaan waan kavarii itti ta'u immoo finnee dhufna. Duwwaadha kavarii hin qabu. Kanaafuu kavarii bilbila finnee itti galchuu qabna. Kavarii bilbila intarneetii irraa daawunlood godhachuu dandeessu. Screen green background jechuudhaan fog green background jechuudhaan waan akkasiitiin sarchii gochuudhaan fidattanii dhufuu ni dandeessu. Sarara keenya duwwaarra dhaabne leerii tuqanna. Leerii kana tuquudhaan miidiyaa tuqne waan daawunlood godhanne foon green screen fudhannee dhufna. Foon green screen yoo jettan yookaan green background yoo jettan Google irra guutee jira. Garuu kana kan isinitti agarsiisaaruuf waan namni moobaayila harkaan baatee jiru waan akkasii irra kaa'uuf malee nun barbaachisu. Asumarraa argachuu dandeenya waan ta'eef jechuudha isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf moobaayila kana fidee isinitti agarsiisu. Moobaayila sadiin isinii dalage. Maaliif isin rakkisa waan ta'eef kiroomakiidhaan duuba isaa haa balleessu. Kiroomakiidhaan giriinii duuba isaa jiruun balleessa. Kiroomakii ka jedhu kanarraan tuqadha. Ergan bilbila sana fidee dhufee jechuudha. Bilbila duubni isaa magariisa ta'e. Oonii yeroon godhu ofiinuu irraa bada waan magariisa ta'eef irraa badee jira. Duuba deebi'een lafa gurraacha duwwaaruma tuquudhaan sarara bilbilaa kanarra tuquudhaan nin dheereffadhaa nin guddisas. Guddisuun qaba. Guddiseen moobaayilaan wal qixxeessuu qaba jechuudha. Asitti wanni isin dogoggoruu hin qabne. Moobaayilichi golboodha. Garuu iskiriiniin jalaa waraabame hoo ogaa fureedha. Kanaafuu walitti seenuu dhiisuun ni mala. Walitti seenuu dide. Kanaafuu sarara viidiyoo irra tuqeen kirooppii godha sarara viidiyoo san. Sarara viidiyoo irraan tuqa. Jala bahee mul'ata waan ta'eef waan moobaayilatti gale hin fakkaatu waan ta'eef sarara viidiyoo kanarra tuquudhaan kirooppii fayyadama. Kiroop ka jedhuun barbaaddadha. Kiroop kunoo kirooppiingi jedhee jira. Kirooppii kanarra tuqeen oonii godha nin bana waan kana. Ergan sana banee ka'ee sheeppi ka jedhu kanarra tuqadha. Sheeppii irra tuqeen sheeppii lammaffaa fayyadama. Roga furee inni ture amma golboo ta'e. Duubatti deebi'een sirreeffadhee moobaayilaaf waan iskiriinii kiyyarraa waraabe san walitti galchaa jechuudha. Seentariirra ta'uun isaa kanaaf nu fayyada. Isallee seentariirra gizee keenye dhufee sirriitti walitti seena. Walitti galee jira. Kun walitti seenee jira. Mee ka harka namaatiin baatamee jirummoo finnee itti galchinu. Kanarraa diileetii haa godhu. Kun moobaayila jalqabaati diileetii irraa haa godhu. Irraa baaseen ka harka namaatiin baatamee jirummoo fidee itti galchu. Sanaan booda kanuma kan kaayin maastarii irraa argannu isinitti agarsiisa. Leeyarii miidiyaa tuquudhaan waan daawunlood godhanne kavarii ayinataa feene itti galchuu akka dandeenyu isinitti agarsiisuu barbaadeeti. Daawunloodii kiyyara tuquudhaan ka harka namaatiin baatamee jiru tokko fidee isinitti agarsiisu. Kanallee kiroomakiidhaan irraa balleessa. Kiroomakiin waan duuba isaa jiru irraa naa balleessa. Yeroo dhuman oonii godhee jechuudha. Ooniin godha inabal yeroon godhe irraa bada. Sanaan booda sarara biluu kanarra tuquudhaan guddiseen geessee itti galcha. Kana dheeresseen viidiyoochaan qixxee godheen walqixa godheen isinitti agarsiisa. Erga walqixxeeffannee sirriitti geessinee walirra kaayyannaa taa'ee jira. Sarara magariisarra tuquudhaan garuu ni gabaabbate waan ta'eef fakkeenyaaf amma haga asitti ni jira yoo achi ceene garuu hin jiru. Kanaafuu sarara kana irra harkisuudhaan ni dheereffanna. Dheeressinee yoo walqixxeessine malee viidiyoon bakka takkarra ni jira bakka takkarra hin jiraatu jechuudha. Fakkeenyaaf yoon gara fuulduraa deeme hin jiru. Maaliif waan gabaabbateef jechuudha. Kanaafuu irra qabeen geesseen viidiyoochaan walqixxeessaa jechuudha. Viidiyoon fudhee dhufe sanaan walqixxaachuu qaba. Walqixxeeffadheen jira amma sirriitti dhufee galee jira jechuudha. Moobaayilichi waan harka namaatiin baatamee irraa barsiifamee fakkaataa jechuudha. Daawunlood godhannu garuu nun barbaachisu maaliif kaayin maastariin ofii mataa isaatii ni qaba waan ta'eef. Kana kan inni isinitti agarsiisuu barbaadeef istaayila adda addaati yoo fayyadamuu barbaaddan isa jedhuufi. Amma sararri isaa walqixxaatee jira taphachiiftanii ilaaltuu jechuudha. Yoo kun nuun taane garuu kanarra tuquudhaan diileet goone akkuma kavarii fidannee kirooppii godhanneen leeyarii tuquudhaan kan kaayin maastariin nuu kennu fayyadamuu dandeenya. Asii daawunlood akkatti godhatan barsiiseen jira leeyarii sana jechuudha. Leeyarii tuqnee istiikar bakka jedhu jira. Istiikarii irraa foon kavarii fidannee dhufuu dandeenya. Istiikar ka jettu kana tuqna. Istiikarii keessa 3D foonii jira. Akkaataa itti daawunlood godhan kutaa tokko irratti lama irrattis agarsiisaan ture barnoota viidiyoo editingii jechuudha.
sana duubatti deebi'anii agarsiisuu waan hin fakkaanne barnoota kutaa darbe irrattis agarsiiseen ture Kine Masterii haaraa irratti 3D phone pack ka jedhu kana irratti tuqanna. Garuu jalqaba asseetii keessaa daawunlood godhachuu qabna. Asirra tuqeen bilbila afurtu jira. Arfan keessaa kan lammaffaan fayyadamaa yookaan kan arfaffaa. Jara dalga ciciisa osoo hin taane ka ol dhaabatee jiru kanarran tuqadha. Yeroon tuqu backgroundii hin qabu duwwaadha inni kun. Waan duuba isaatii balleessinu hin qabu jechuudha. Fudhadhee ergan irra tuqee ka'ee guddifadhee bilbila waan waraabamee jiruuf kafarii bilbilaa kana guddisee wal qixxeessuudha jechuudha. Kanarraa eegamu. Kana guddifadheen sana lachan maachii walitti godhadha. Akkasuma istireeta gidduurra tahuu qaba lachan isaatu. Sirriitti guddatees walitti galuu qaba. Waan walirraa asiif achi dabe tahuu hin qabu jechuudha. Kanaaf nu fayyada seentariirra geessinee gidduurra kaayyachuun faayidaan isaa akka inni dhufee walirra nuuf taa'uuf nu gargaara jechuudha. Viidiyoon jala jiru eessa akka inni jiru akkasuma kavariin sirriitti walitti galchinee irra tuqanna 3D phone pack irra tuqnee harkifnee wal qixxeessuudha amma. Sarara viidiyootii fi backgroundii akkasuma phone kavariin sun wal qixxeessinaa jechuudha. Harkifnee dheeressuudhaan karara keelloo fuula dura isaa jiru harkifnee dheeressuudhaan geessinee waliin qixxeessina. Sirriitti ta'ee amma. Erga akkasitti kaayyannee duubatti deebinee taphachiifnee ilaalla yoo sagalee haaraa barbaade sagalee irratti waraabu bakka nuun taane murree keessaa baasaa walitti galchuu kana barnootuma itti aanuun immoo bareechee isiniif fida. Namoota waa barsiisuu barbaadaniif osoo barsiisuu danda'anii akkamitti akka ediitii godhan rakkataniif sirriitten isinii qabadhee dhufa. Backgroundiin hin taane taanaan backgroundii irraa jijjiiruu dandeessu. Wanni duuba bilbilaa san jiru isiniif hin taane taanaan irra tuquudhaan replace gochuu. Backgroundii irra tuqattu backgroundii sana waan biraatiin replace gootu jechuudha. Backgroundiin as jira irran tuqa. Backgroundii irra tuqeen replace ka jedhu kana tuqa deemeen suuraa biraa yookaan backgroundii biraa kalara biraa yookaan halluu biraa fudhee dhufa. Halluu biraa geessee irra galchaa jechuudha. Salphaadha. Waan moobaayilicha wajjin deemuu danda'u adii godhee amma. Yoo adii ta'e garuu asumaan jijjiiruu danda'a. Replace hin barbaachisu. Adii kanarran tuqa. Color ka jedhu kun as jira colorii kanarra tuquudhaan color halluun barbaade fidee itti jijjiiree ilaala diimaa godhu diimaa ta'e diimaarraa hagam mul'achuu danda'a isa jedhu jechuudha. Colorii dhumarra tuttuqan halluu adda addaa fidee itti jijjiiree ilaala. Halluu moobaayilichi bareechee irraa mul'achuu danda'u jechuudha. Backgroundii duubatti deebinee akka haaraatti filachuun nurraan eegamu. Asumatti color barbaanne halluu barbaanne irra color ka jedhu irra tuquudhaan background erga tuqnee booda color irra tuquudhaan ka barbaannetti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Erga akkasitti backgroundis jijjiirree color feenu wajjin erga walitti qindeessinee sagalee sirrii ta'uu ilaallannee booda save tuquudha. Mallattoon save yookaan xiyyi kun gubbaatti ol agarsiisu ni jira. San tuqachuudhaan 4K jira, 1440 jira, 1080 jira. Kafeetanirra quality barbaadanirra kaa'uudhaan angaruu kan isinii dhaamu 720 sanaan booda save as video ka jedhu tuquudhaan save godhattu jechuudha gara gaalaarii keessaniitti. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaataa akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii.